maaltu jira seetan obboleeyyan kiyya laal maamma bayaan kaleessa mana isaa liivii seeneetuma waan kana gochaa ture ammanaan jira dubbii kana adda baafachumaaf hin dhaqe akkaanii fi dhugaateef yookaan immoo akka feekii ta'ee namarratti muudii qabachuu jira akka waan jiruutu akkattiin ka'ee bira dhaqee giseen dhaqu isa qofaan mana jira ulaan isaatis qolloffiidha. Loshina doofii fada. Loshina doofii moo tokko kabiraati siifin bita jee yaadiya. Ka amma dura sii bite tokko ni yaadatta. Ulaan isaa qolloffii ture. Ashi. Ulaa isaa kun qolloffii ture ulaan isaa qorqorroodha. An ulaa laayifii caaltuu seeneetiin jechuun ulaa kana cabsee qorqorroo mukaan uree qorqorroodha waan ta'eef jechuun keessaan akkasitti wanta godhee seenee ollaa lallabee biyyaame giseen an seenu laal arrabni ammaan tana dubbachuu jiru kun ni goggogaa maamma bayaan nama tokko wajjin waliigalee hariiroon qabu wallaahi wabillaahi harabbiin guyyaa akhiraa kaasee kophaa kiyya na gaafatu baquttiif dhahee masalaalarra bee jira haada baquttiif dhahee ayyarirratti akkanarra re'ee jira jechuudha. Wallahi wabillahi anamma waan takka isaa wajjin hariiroo yookaan isa deeggaruu akkaan yeroo hundi faallaa isaa deemu ni beektan garuu giseenni akkana ofirraase yeroo namana ol seenu qilleensarratti akkana ofirraase maslaala inni irra bee ofirraase isaan jalatti beetiin harka tokkoon bilbila kiyya kana qabee ibsadhee akkana baqurra kaadhee miila isaa jala seenee akkasii ol kaasee jechuun mucaan haadarraa baquu akkana haada wal xalibsee fi kaa'ee mormarraa haanni ni bee bilbila kiyya harkaa bu'ee innilleen amma viidiyoo isin garsiisutti hin jira lafa bu'e kanuma afaan namicciiranii akkami namni bilbila qabatee nama haadarraa baasuu danda'a. Wanni kun akkasi arraba haati manatti naftu abbaan manatti nafu wanni takka manatti naftu akkana nama arrabsan. Dantaa isaaniiti miidiyaadha irraan kaanne garuu dhugaan jiru laal. Yeroo sanitti wallaahi summa wallaahi of rarraasee jira. Of rarraasee eegana arge of rarraasuus silaanan cal jee dhaabbadhee eegee maasalaama numa du'aa jechuun namni haada sanirraa baasu hin jiru. Innaa dhiibbaan jiru sadarkaa kanarratti kun hanga ammaan tanaan akkana buleetiin ijjiti jeta kaleeti isaa 24 hin rafne maatii isaatii na dawwalee hanga nuti dhufnu biraan sossooyin naan jaanii jedhanii yeroo takka niin sossobaa yeroo takka akkatti isa dhiibee wanta godha yoo wani takka dhufte seerrilleen anaatu biratti argame na gaafata isinilleen immoo wanni kun osoo namni kanaa biratti argamte gurraadhaaf yookaan immoo waan biraatiif osoo hin taane maa waan kanaan oolchiin jettanii gaafii namni oromootilleen naa dhiyeessuu danda'a waan ta'eefin caljeetuma bira taa'u jire laa hanga ammaan tana innilleen na bira jira wanni isin godhuu qabdan an keessaa qulqullaa'eetiin maatiin isaatiin na biraa gaanii ammallee dhiibbaa kara biraatiin deema jaa guyyaa meeqa hin rafne waan biraa keessa gaggalu jiru waan ta'eef namoota naannoo kana jiranillee nama 10 iyyaamiitiin ragaa akkaaniif booda namni miidiyaarraa ni wacaa soba wanta hin goone garsiisee jira uummanni hundinuu kadhatanii qabanii akkasitti eegis booda gabbu'ee hirriibni kuteenii rafee giseen ganama deemee biraa nyaata fitadhee dhufu hanqisumattiinis manaa bahee barbaadee kun amma bakkaan jiru kanattiin isa bira dhaqee ooyiruu keessa jira na bira jira jechuu qaamaan kun ola akkana ciisu jira innaa waan jettanii isinis tasgabbeessuu dandeessanii aan immoo isa bira waan hin godhadhuus takka hin qabu gaafa namni maatiin isaa reemni wajji dhalatan itti dhufe biraayin deema akka nama tokkotti waan rabbiin bira nageessee alhamdulillah gargaareetiin jiraan isiniin galatoomaa ulfaadha. Galatoomii falmata lubbuun nama tokko baraarinu waan guddaadha. Galatoomii asumaanuu galataa siin mala buleessa keenya falmata. Haase. Ciisu jira. Maal jettanne maal bayaan laala osoo rabshaan tun hin dhufin duraa'u rakkina ni qaba. Barana waan keessaas beellee ni beektanii geemallee qabatee geema sanillee akkatti milkooyne Oromoon waan irra dalaydee ni beektanii. Ani hin beeku maal bayaan kana namni maaliif irra duulaayi jara keenya abbaan fadhe irratti haa duulu nuti irra duullaa jara keenya. Abbaan fadhe yoo irra duule maal bayaan nuti irra duullaa akkas. Baga rabbiin lubbuu isaa hambisee falmataa raayii nama dhaggeeyyaa gidduu dhufeetiin kee
malee bakka buubarsiraa akka seerattu silaa dhaquun qabu dhaqee eh, dhaqee wanni eega dhaqellee waan gaarii godhe intala Oromoo takka lubbuu baase yoo maalleenis dureenis anaatu niin qaba irraa kafalan jenne liqiin isinii fuudha Oromoo irraa kafaltanii micootana lubbuu ni baaftanii jee osoo feemasoonni halkanirraa qarshii meeqa dalagatu taa'u osoo feemasoonni diyaaspooraa meeqa beekee irraa liqeeffachuu danda'u bakka san taa'u akka miskiinummaa isaarraa miskiintitti obboleettii isaa miskiintitti darasaa isaarraa liqeeffatee lubbuu micoosanii baasutti isa duraati Oromoon kana isa galatooffattee qooda kaa'uu fi qabdiin jamaa bayaan. Kasanirraa hafe osoo wanni tun hin dhufin durattuu maama bayaan akka gargaaramu ijoolleen teenya hundinuu quba qabdi maama namoo kaas taa'u ijoolleen taan hundi tan keessaa wal dubbistee wal quba qabdus jirti maama bayaan gatteessisaa isin qeeroon duula isarratti deemu irraa dhoorkuudhaaf jabaadhaa gargaarsa isaa irrattis warra akkas 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 isaan lamaani maabbayaan falmata maabbayaan rafuu qaba sa'a dheertuu sa'a 12 ol qaatiraa akkaati beektu sanitti ummata san bira taa'eeti lubbuu miiciyootis baasee galatallee irraa dhabee gad darbame duriyyeedhaan arrabsameeti isa okee kun rakkoo miti namni Oromoo tokko wayisni dalagaa wayisni balleessaa wayisni nisni miidhamaa kun rakkoo miti maamabbayaan nuti cinaa jirraa waan qabnuun isa cinaa dhaabbannee haajaa qabaa haajaa isaa san ni goonaaf jeetin abdii qabaa tana dhiirti irraa mari'attu warra obsaafaa jira tasanirraa haftee durriyyee ammoo bifa durriyyeetiin durriyyee isaa waajattu afaan inni beekuuf deebisuuf kaaboonni jirtan jeetii yaada dhiiraa dawaa qabaa fi bakka dhalaan dhuftee ni jirra wabillaahi tawfiiqaan hanganumaan jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keessanuu faayee yeroo takka yaada ka dubbachuu barbaade tokkoffaa irratti maamma bayaan baga rabbiin si oolchee baga rabbiin obsee tante hambise lammaffaa irratti maamma shurrubbee wallaahi hedduu takka galatoomii nama hedduu takka si dinqisiifataatiin hin ture kana durallee ammallee jechuudha hedduu takka ulfaadhu sanirraan katareetiin hin jedhe ani yaadni kiyya tokkoffaa irratti mallaqni maamma shurrubbee kun akka kafalamu godha in kafallanuyyuu guurree jechuudha isa dhugaa yoo ka dubbannu ta'e mallaqa maamma shurrubbee kafallee achi booda waan Muhammad bayaanillee barbaachisu hin goona waadaadha tuni jechuudha garee hiitaniitiniin warra gandummaan sammutti daraartee hudduu fi luka sakaalteetiniin jette ofirraa dhiiftaniitumaan tokko yoo jettan mallaqa Muhammad shurrubbee kafalu lammaffaa irratti waan Muhammadii kaarargee kana barbaachisu godhuu fi kanarratti xiyyeeffadhaa malee warra sammuu isaa gandummaadhaan guutamtee jireenyi isaa duraa duubatti hannaa fi nama saamichatti gattaa'e ofirraa dhiiftaniitiniin osoo kana gootanii akka yaada kiyyaatitti jechuu barbaadeeti. Mallaqni maamma shurrubbee haa kafalamtu achi booda ammootu okay.
hoolaa ittiin gurguruu deemu kan asuma michoota kitti hanfiran qabu jetteetti taphatanii mana kaanii fi kaan geeffatanii irratti halkanii guyyaa itti iyyaa jiran michoon qaanfattee fuula isii kaamera bahu sodaattee kursii duuba teessee dubbattee jechuudha. Michoon rakkoo hamtuu keessa jirti jechuudha. Jalqaba irratti uummata san bira haa baatu. Wooma loqota san dubbata bira haa baatu. Tuni dubbiti jechuudha. Waan feetanii fudhaa. Waan loqota san bira waan loqota san dubbata keessa haa baatu. Wallahi billahi shiraan guutamanii michoo godad darbanii michoo akka malee michoo tana gidee gabbaate gudeeddaan isiitu shakkiidha. Shakkiidha jechuudha. Fuuldura waan baay'ee garraa rakkoo miti. Rakkoo miti. Yaa ila tokkoffaa irratti annamaa waan jenne warri koonatti irra qabdanii barreessitan ilmaan haadha salan haga abba torbaatitti jechuu diqaalaa ilmaan qomaaxaa harroota sinii galee takkattiin teessan irratti hin barreessina. Sanirraan katareetiin hin jedhe wanta silaa barbaachisu hin goona Mahammadiillee awwala mallaqa wannaa haa kafallu mallaqa Muhammad Shurrubbee itti aanee mallaqa Muhammad Bayaanii waan barbaachisu hin goona afaan Oromoo qulqullu si galee ilmaan gandaanurraa dhiisa abbo. Galatoomaadha. Haasoytanii waa'ee michoo sanii yoo jechaan michoon sanii mana Oromoo jirtii misa? Ijoollee teenya salaamu alaikum akkam jirtan nagaa fayyaadha. Michoon san mana Oromoo jirti erga mana Oromoo jiraate maallanileen hanga tokko eegarraa kafalamee jiraate maaliif qaamni seeraa olaantummaa seeraatiinis deemu yeroo tokko akka gaariidhaa beekadha. Safaraa waan kana maaliif ilaalti waan kana harkaa jirti yoo qaama safaraatiin oo michoota achirraa baasanii bakka nageenyi si eegamu bakka nagaan dalagattee galtu yoo godhanoo haalli sanoo hin ta'u karaa safaraatiin safaraa waan kana quban qabdu michoon tun intala Oromooti kan horrifamaa jirtu hin harkanii qoonsiilaan jiddamoo makka jirtii michoon san qoonsiilaan biyya san hin jiru michoo maalanii dilli kun irratti alaabamee roorroon dilli tun Oromummaan gabrummaa jala neeyitee Oromaan Oromoo dabarsitee ittiin daldalaa jirtu kana maaliif itti dhiisan oo qaamni nageenyaa kan qoonsiilaa jiddaa Oromoof dhaabbatu sabaaf dhaabbate bakka san michoo tana laalee rakkoo michoo tana maaliif hin furree oo Senegalais yoo karaa diraamaa kana keessa waatu jiraamee gutakka dhiifama baabaa kiyya yoo karaa Mahammad Shurrubbee deemnee Mahammad Shurrubbeedha niin beekaa saahiba kiyyaa waliin jaannee nama sabboonummaa qabu nama quuqama Oromummaa qabu yeroo namni bakka inni karaa deemu harki kufaa keenya kararraa kaasee nama beelee karaa beela baasee dabarsaa jirudha. Mahammad Shurrubbee sabboonaadha. Wanni hawaasa Oromoo kafeemosa maallaqa nagayaa qabu bira dabree fi daatattama kafaleef sabboonummaa isarraa quuqama inni Oromoof qaburraa Senegalais gara laafeettiin obboleessaa ulfooytii jaalsani malee Senegalais inni hawaasa asirra jiru hundarra qabaateeti sabboonummaa inni qabu maallaqa isaa jiraa baasee jira. Maalanni Mahammad Shurrubbeettis irratti hojjetamee ni deebi'aa fi michoonis immoo akkachirraa baatu roga hundaan irratti hojjechuun osoo gandummaan ta'in osoo gosummaan ta'in roga hundaan irratti hojjechuun barbaachisaa jeetiin amana galatooma obsaa dubbadhu. Iyyee bareedaadha galatoomaadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi bakka jirtanitti nageenyi rabbii si wajjin haa jiraatu. Takkaffaa duraati Mahammad Shurrubbee qaamaanis ni beekaa namni ni wal quba qabuunis isaa tanaafiin irra ciche abbaa hiyyeessaati waa hedduudha. Waliinis gandummaan raafa goodhaa Oromummaa namummaadha. Gaafa nama 285 wallaanee qaba mataa isatti qawwee gurguruudhaa miti liqiitti fuudhee Mahammad Shurrubbeen. Taanuma inni lammee isaadhaa hiyyeessa hedduu bira dhaabbata. Gaafa kanarratti saarukni nama dha'ee maal godhe osoo ganda kana osoo ganda san hin jenne waldaa ittisa godhan seeraan laaf daldala namaa keessallee waliin hojjechaadhaa ture nama qaama itti saaruu hin beeku keessa. Mut godhadhu abbaa muudaa. Abbaa muudaa mut godhadhu sagalee ni deddeebiti. Caalaa mut qabiif. Sagalee ni deddeebiti mut godhiif abbaa muudaadhaatiif. Yes. Kana jechuu barbaadeeti. Takara kaanii
awwaan isin jettan kana gurra rabbiin naa uradhiisi kaniin boonaa uradheenuun qabu saniinuu isinirraan dhaga'u. Hudduu abbaa feelee akkatti nyaatu beekaa itti Oromoon. Sheeyiticha nama barsiisu hagaraa laabu rabbiin garaa isatti sammuu isatti sadaqaan dhawin wanni hin dhayin qalbii isaan goggoysin miira keessa galchanii sheer irra godhanii ol baafataniiti kubbaa sibiilaa kubbaa kumaandaarii keessaa baasanii laastika sibiila uwwisanii fuudhanii kaayanii fi achi deemee xiqqoo olaanaa dhufee nyag godhee dhiite kubbaa dhiitee jechuudha. Kubbaa hoggaa dhiitu miillichi bashaqjee jechuudha. Kubbaa sibiilaati jiidoodha kaaniif jiidoo taaniif jiidoo arabii akkasitti dhiite jechuudha. Nuti Maamad Bayaan akkuma reefu mana surumba dudubbannetti bareedduun ni jirti. Rakkoo isatti jirtu nutis ni beeynaa nama diin tokko sagadee sadaqaadhaan jiraattu. Tanaafuu wanni numa goona Maamad Bayaaniif waan goonu ni goona. Garuu ammoo bilbila isaa waan irraa badeessaa. Maamad namoo ol deebisaa namni muudeetara qabdan caalaa ol deebisi Maamad namoo. Ol deebisaa Maamad namoodha. Tuqamuu sammuusaa nuti namarra barbaaddannu qabna. Oromoon namni 300,000 as jiru hunda dhaggeeffadhaa namarra barbaaddannu qabna. Nama gartee mucaa kana maanoo santuuysiise namarra barbaaddannu qabna ni beeyna. Aboo Maamad namoo ol baasee caala. Maamad namoo ergaddo. Namarra barbaaddannu qabna. Oromoo guutuun beekuudha qabdaniisi dhagahuudha qabdaniisi nama miira keessa galchanii naggaade laal. Hoggaa dura anni ilaala waa hundaa'u anis waan hin beekamuun hin qaba caalaa nuureetis waan beekamuun qaba bareedduunis waan beekamtuun qabdi falmataanis waan beekamtuu qabdi ankama sababaa Maamad Bayaannaa fi falmataan namni kijibaan nama injirre ragaa barbaaddata jaan sa'aa nama isinitti haasa'u tana nu bira halkan sa'aa 3 fi daqiiqaa 35 akka Itoophiyaatti halkan irraa jechuudha. Wanni akkana tetteenyee cal jennee waan kana eenyuuf maaliifi namoota eenyuun namaa rifataa sababa Maamad Bayaan irra silaaf naafi falmataa iddoo salaamtaan rabbii sunuu hin jirtu. Unoo bareedduunis ni jirti innumti mataan isaa as keessa jira. Garuu ammoo eega wala garre boodarra nama galataa ta'uu isaa nama wanni ta'uu isaati. Namni beekadhu osoo naman galateef namni nama galatoonfatee rabbi galatoonfataa galanni rabbii keenya guddaadhaaf haa ga'u achiin booda sababa ilma namaa falmataan haa galatoomu. Waa'ee ammoo mucaa kanaa wanni niin gajjabeessee isinitti himu. Namni qabu jiru se qofaa muudeetara qaba galcha. Azzalan jiru warra muudeetaraa. Warri niin wanni dha jiru. Kanarratti dubbii abbaa qabduuf nuun hin dhibinaa. Waan cabe bilbila isaa sammuu isaa qabeenya inni guyyaa sanachirra miira keessa galchanii liqii fuusisan warri booda gartee akka hantuutatti gurra qabee Maamad Bayaan achirraa gad darbe sun hoggaa kafalame booda nuti Maamad Bayaan bakka tortoraaf raqaa bakka ajeessaa maqaa gantuu fi sadaqa kadhattuu fi dallaala qofaa dhaqaa ati maal achii goote jennee gaafanna malee noot naawu sun ammaan tanaa miti. As jalatti dahatee immoo namni Oromoon kutaa 10 qubsuma lafaatiin teenya bakka malee ilmaan abbaa kiyyaati. Baalee ta'e, Arsii ta'e, Harargee ta'e, Shawaa ta'e, Wallagga ta'e, Gujii ta'e, Boorana ta'e jechuudha. Amma akka gartee waliin dalaguu turretti akka namummaadhaatti namni Maamad Shurrubbee irratti aanu jiru. Asuma jala jira ni dhagayataa jechuudha. Shurrubbeen namummaadha. Maamad Bayaanis akkasuma fuudheeti maal godhe dheengadda osoo sagateen dilli sun achi gubbaa tetteessuu sheeticha miira keessa galchanii liqii fuusisanii boodarra mana maayikiidhaa keessa taa'ee Muzammil achitti isaan rabse. Muzammil maal jee guyyaa san waan ajaa'iba isinitti ta'u arrifadheetiin ka'ee dhaqe. Maal jechi bakka sanitti waan ajaa'iba isinitti ta'u mee jee namtichi 70,000 narraa qabaa jee. Namichi ni dhaqe. Maal jechi bakka sanitti waan ajaa'iba isinitti ta'u mee jee namtichi muut godhadhoo hawwi hoggaa ol seentan muut qabadha. Akkasitti jee utaaleeti mee kumadiidan push godhaa jee. Kumadiidan push godhaa jee. Hanogguusaniin akka isaan shabakaa darbu jiran beeke. Siigaltee dubbiin duuba dhaqeeti kuni fayyaaleessi darasaa inni barsiisurraa maallaqa san 5,000 san fuudhe. Duuba achi boodarraa mana maayikii keessatti Muzammil isaa rabsaadhaati
gurra qabanii fuudhanii gad darban. Waan kana Oromoo osoo ija gandummaatiin hin taane, osoo ija hinaaffaatiin hin taane, osoo namaas arrabsuu hin taane waan kana dhaabbadhaadhaa achi ilaalaadhaa bakka jirtanii dhiibbaa godha. Tammoo mana Obsaa Yusuf obsaa keenya dhiifama. Obboleettii